Hashamaa hordoftoota chaanaalii Yooniyoo koo akkam jirtan fayyaa keessanii ani waaqafaa galatu nagaa koodhaa har'as akkuma baratame viidiyoo tokko isiniif deebi'ee dhufee jira. Warri yeroo jalqabaaf gara chaanaala kanaa dhuftan Yoonaasin jedhama. Chaanaala kana subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Sana malee viidiyoo keenya laayikii tuquu, sheerii gochuu fi yaadaaf qeeqa yoo qabaattan koomentii jala nuu kaa'uu keessan hin irraanfatinaa jechuun barbaada. Egaa har'a viidiyoon isiniif dhufeen jechuudha. Baay'ee asoosaman jaaladhee fi baay'ee natti tolerraa isiniif qabadhee dhufee jira. Asoosamicha hanga xumuraatti dhaggeeffachuudhaan kutaa 2-3 qoonnee dhufee jira jechaadha. Hanga xumuraatti nu faana ta'uun keessan hin dagatinaa jechuun barbaada. Garuma asoosamichaatti. Jaalala ijaa kutaa 1ffaadha. Manni bunaa mulee daandii asfaaltii irraa hiiqee gara diinqa wayii tokko keessa jira. Mana bunaa sana keessaa yeroo hunda kan deemee dhugu barattoota yuunivarsiitii Diillaa fi hojjettoota Diillaa keessa hojjetanidha. Bunni isaanii si'a tokko qofa deemtee dhugde taanaan suusii ta'eetu sitti hafa jedhu namoonni deemanii dhuganii. Ani garuu calliseetuman hiriyoota koo waliin yeroo dabarsuuf deemee dhuga malee suusii natti hin taane. Maqaan koo Firaa'ol naan jedhanii barataa afaanii fi ogbarruu Oromoo mooraa yuunivarsiitii Diillaati. Maarree egaa guyyaa tokko utuman hiriyoota koo waliin mana bunaa mulee hiriyoota koo waliin taa'uu intalli diimtuun tokko kan na fuulduraan dhiirota lama gidduu teessu hattee ija keessa na ilaaluu jalqabde. Anis yaada kootti intalli kun dhiirota ishee cinaa taa'an sana na reebsisuu fi gaafa akkasitti na ilaaltu jedheen raajeffadhe. Isheen ammallee ija jaalala of keessaa qabuun na ilaalti. Guyyaa jalqabaa utuma akkasiin wal ilaalluu mana bunaa sanaa gara doormii gallee otoo waan tokko walitti haasa'in jechuudha. Erga gara doormiitti gallees intalli mana bunaatti ija hattee na ilaaltu sun yaada koo keessa na deddeebi'utti kaatee. Anis guyyaa lamaffaa intalma sanaaf jedheen sa'aa kaleessa mana bunaa sana dhaqeetti buna dhuguu deeme. Yeroon deemu hiriyaa ishee waliin achi jiru akkuma na argiteen gagammaddeetu kokkolfite. Anillee rukuttaan onnee koo gaafa ishee argu ni dabale. Yoo xiqqaate sa'a 3 oliif mana bunaa sana teenyeera. Garuu waliin haasa'uu hin dandeenye, wal sodaanne. Gaafuma sana halkan naannoo sa'a tokkootti bakka Wi-Fi itti fayyadaman Library Business and Economics balbala yoo ta'u, doormiin isaanii ammoo daandii koobiliin gadiidha. Namni bakka library sana taa'ee Wi-Fi fayyadamu gara gamoo isaan irratti galanitti gadi garagalee taa'etu fayyadama. Anis akka doormiin ishee gamoo sanarra ta'e bareen gara doormii isaanitti gadi garagalee taa'utti ka'ee. Dhugaa dubbachuudhaaf Wi-Fi namni waan itti baay'atuuf biiziidha, hin hojjetu. Ani ishee arguuf jedheen achi taa'a malee. Maarree egaa anis bakka sana taa'ee ishee gara gamoo isaanitti gadi eeguun suusii natti ta'ee. Isheen akkan isheef jedhee achi taa'u ni bartee. Akkan ishee haasofsiisuuf carraa qabdu hundumatti fayyadamtee. Dhufteen ana fuuldura taa'utti kaatee garuu kophaa ishee mitii hiriyoota ishee waliin dhuftee. Hiriyoota ishee gidduu teesseetu ijaan na waraantii. Ani isheetti haasa'uuf jedheen karaan ittiin haasa'u dhabee. Maaliif jennaan isheen namoota hedduu waliin ooltii. Keessumaa ammoo ijoollee dhiiraa hedduutu dhufee nagaa ishee gaafataa. Kun na aarseera. Gaafa san halkan akkasumaan otoo wal kajeelluu otoo walitti haasa'in wal biraa gallee. Guyyaa itti aanu ammas akkuma amala kun bakka Wi-Fi sanii taa'ee. Isheenis gamoo isaanii jalaa gadi baatee teessetu dukkana mukaa jala seenteetu asii ol na ilaalti. Anis mallattoodhaan ka'ii as ba'ii jedheenii. Yeroon akkas jedhuun garuu rukuttaan onnee koo akka malee rukutu keessa bahee dhaabbateera. Ani hiriyoota koo 2 waliin taa'an jira. Yeroo nuti ijaan waan kana hunda raawwannu isaan na hin agarree. Isheenis
ani mallattoodhaan ergan ka'ee as bahi jedheeni xiqqoo turtee hiriyoota ishee wajjin bakkee duwwaa tokkotti achi baatee. Anis kophaa kiyya dhaquu sodaadheen hiriyaa koo tokkoon ka'imee achi baana jedheeni humnumaan fuudhee gara durboonni deeman sanatti achi adeemne. Isaanis dhaabbatanii nu eegutti jiru. Nuti ammoo laayibirarii Azaz Sooshaal jedhamu jala dukkana mukaa dahoo godhannee isaaniin ifa keessatti ilaalaa jirra. Hiriyaan ishee biraa sokkitee, mucaan ani ijaan ishee hordofu sun ammoo akkuma nuti laayibirarii sana jala jirru nu argiteetu dhuftee nu dubbistee. Nagaa jirtu jetteetoo dhuftee harka nu qabdee nagaa nu gaafattee afaan Amaariffaatiin jechuudha. Nutis erga ishee dubbisneen booda maal asii gootu nuun jettee. Anis hiriyaa koo isaan waliin deeme sanaan afaan Oromootiin achi narraa hiiqii nanaasofsiisan jedheeni. Innis hin deemee. Anis waayifaan fayyadamaa jiraan bilbila ishee akka isheen naaf barreessituuf jedheen bilbila koo bakka lakkoofsa isaa baniin harka ishee keessa kaahee. Isheenis mamii tokko malee lakkoofsa bilbilaa ishee naaf barreessite. Akkuma isheen bilbila ishee naaf barreessiteen ergan jedheeni booddee jecha fiilmii irratti beeku tokkoon jedheeni onnee kiyyana jalaa hatteettaa onnee koo naaf deebisii jedheeni. Isheenis xiqqoo erga kolfiteen booda maqaan kee eenyu naan jette. Anis Firaa'ol naan jedhanii jedheeni. Ati hoo jennaanii Tiinaa jedhama jettee. Hiriyaan ishee sila waliin dhufan biraa deemte sun deebitee dhuftee. Achumaanis hiriyaa ishee sana argiteettu waliin deemanii. Erga galteen booda karaa teelegiraamii isheetiin suuraa ishee baay'inaan naaf ergite. Anis akka isheen baay'ee bareeddu dinqisiifadhee ergan itti himeen booda galatoomii jetteetoo teelegiraamii cufattee baatee. Borumtaa isaa nan bilbilee fi ergan bilbilee fi booda akka wal arguu qabnu ishumti mataan ishee dursitee na gaafattee. Anis tole jedheen halkan bakka ifti xiqqoo itti iftu doormii isaanii balbala taa'ee xiqqoo ol siqee gara mana kitaabatti wal argine. Manuma kitaabaa sana balbala teenyee bareedina isheerraan kan ka'e baay'een ishee sodaadhee. Intalli kun natti guddatti jechuu kooti. Qaamaan osoo hin taane bareedinaan jechuu koodha. Dhuftee erga na bira teesseen booda baay'inaan akkan itti haasa'u feetetti. Angaruu naasuun haasa'ama iyyuu na harkaa balleesseera. Isheen akkamiin na argitee na jaalattee anaa callisee manatti bareennaan si jaaladhee ishee jiruuf jireenya akkamree jedhii na haasofsiisikaa. Ani ija keessayyuu ilaalu sodaadheen jira. Ana jiruuf jireenyi gaariidhaa si bira akkamii naasuutuun akkas na godhaamu. Utuma kana haasoftuu maddii koorra na dhungattee nan nahee qaamni koo hundi naasu irraan kan ka'e na sirbee. Guyyaa jalqabaa kana wal arginee na dhungachuun isheetu na naasisee. Maddii koo na dhungachuu keessa baateeyyuu hidhii koo harkisuu kana feetetti. Yaada kootiin amma guurta jedhee hidhii kiyya itti kennuu dide malee yeroo isheen hidhii kiyya harkisuuf natti jettu irraan garagalee. Sababni isaa bitaa natti galeetii. Guyyaa jalqabaan maaliif akka isheen akkas taatettu bitaa natti galee. Maddii koo lamaan adda koo fi morma koo gangalchitee na dhungachaa jirti. Ani naasuudhaan fincaan gadhiisufanii. Egaa hordoftoota chaanaalii kootii asoosamni har'aa kana fakkaataa kutaan tokkoffaasaa kutaa lammaffaadhaan hangan deebi'ee dhufutti nageenyi Waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atuun jedhaa. Nagaan naaf turaa.